Uummanni Oromoo erga sirna isaarraa cabeem waan akka Oromootti isa jiraachisuu danda'u fayyaa, nagaa, qaroomina, hormaata, bultumaa fi waan akka sabaatti isa jiraachisu guutuu dhabe. Uummanni kun erga giddu galeessummaa tokkorraa diigamee booda ilaalcha garagaraan qoqqoodamee jiraachuu eegale. Dhimma jiruu dhiisee dhimma du'aa, dhimma waloo dhiisee dhimma dhuunfaa, dhimma afaan ofii dhiisee afaan biraa akka dubbatu, maqaa isaa dhiisee maqaa warra biraa akka baafatu, eenyummaa isaa dhiisee eenyummaa warra biraa akka himatuu fi seenaa biyya isaa dhiisee seenaa biyya biraa akka baratuu fi dha'atu ta'e. Kanaaf uummanni kun ofis dhabee walis dhabee waan isaa dhabee baraa baratti ilmaan isaa rakkoo dhaalchisuuf dirqame. Uummanni kun sababa cabuu isaatiin dirqamee waan dhabe keessaa inni guddaan tokko amantii isaati. Amantii uummanni kun qabus amantii waaqeffannaa yoo ta'u, amantii kanas deebisee ijaarrachuuf uummanni kun aarsaa guddaa baasaa kan turee fi aadaa ofii guddifachuu, eenyummaa ofii ibsachuu, mirga afaan ofiitiin barachuu fi hojjechuun haguma jabaataa dhufu. Amantii waaqeffannaas amantii uummata Oromoo ta'uu hubatamaa dhufuu bira darbee barnoota amantichaa barachuu fi anis waaqeffataadha jechuun eegalame. Akka du'anitti malee akka kufanitti nafan akkuma jedhamu uummanni Oromoos bakka irraa kufetti deebi'uuf guyyaarraa guyyaatti sochii isaa hin dhaabne. Dhaloonni kunis walitti dhufuun nuti waaqeffattoota jechuun gurmaanii magaalaa hanga baadiyyaatti galma amantii waaqeffannaa banachuun barnoota amantii waaqeffannaa wal barsiisuuf sochiin taasifamaa ture baay'ee ulfaataa ta'een dhaloonni kun walitti dhufaa kan turanidha. Sochiin ture gaaffii qaama seerummaa argachuudhaan waaqeffachuudhaaf sochii waaqeffattoota bakka adda addaatti mul'ataa ture. Galma ta'anii ijaaramuudhaaf garuu rakkoo guddaa ture, dhiibbat ture, namoonni waggaa walgaa maqaa adda addaatti maxxansuudhaan bittinsuu ture. Bakka adda addaatti qaama seerummaadhaan magaalaa Finfinnee kanattis haa ta'uu iddoo adda addaatti magaalota garaagaraa godina garaagaraa keessatti sochii garaagaraa ture garuu milkaa'uu hin dandeenye. Akkaataa sochii sanaadha waan qindaa'aa hin taane bifa silaa garee muraasaa fi namoota dhuunfateen akkaatuma silaa itti fakkaateen bifa qindaa'ina hin qabneen sochiin bakka garaagaraatti yeroo garaagaraa godhamaadha ture jechuudha. Sochii dhaloonni kun osoo dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa hin ijaaramin dura taasisaa ture aarsaa fi bu'aa bayii hedduu kan gaafate ta'us ifaajii dhaloota kanaatiin bu'aan guddaa tokko kan argamedha. Kunis jaarmiyaa guddaa kan hawaasa Oromoo walitti qabuu danda'u dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jedhamu ijaarrachuu danda'ee jira. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa qaama seerummaa hagayya 27 bara 2005 argatee akka biyyaatti amantii waaqeffannaa amantii lafa tanaa ta'uu galmeessise. Akkasumas ifaan hojii amantichaa giddugaleessummaa tokkoon akka gaggeeffamuuf yaa'ii sadaasa 13 bara 2006 akka lakkoofsa biyya kanaatti magaalaa Naqamteetti taa'ame irratti hooggansa dhaabbaticha sochoosuu danda'an muudachuun hojii of ta'uu eegale. Egaa guyyaan kun guyyaa guddaadha. Guyyaan irraa kun guyyaa guddaadha. Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Guyyaa guddaa guyyaa gammachuudha. Guyyaa hundeeffama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kan waggaa 5ffaa irratti haqni bade kan gale waan ta'eef baga ittiin baga gammadanii siin jaa. Egaa hundeeffamni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaadhaan dhaabbanni kuni kan salphaatti ijaarame kan salphaatti uummanni kun asitti walitti qabame akka salphaa miti. Wareegama dhaloota kanaatiin aarsa meeqa kafalameet rakkoon meeqa irra gaheet dhaloota kana deebisanii ijaaruu irratti tokkoon dhaloota kanaa bu'aa isin buuftaniin arra dhaloonni keessatti alaa galee waan ta'eef arra abbaa sagantaa kanaa taatan waan ta'eef ammallee baga ittiin isin ga'ee baga gammadanii isin jaa. Egaa gaaf tokko maal jaan gaaf tokko kurupheeni lafarraa liqii fuutee jaan mammaaksi abboota keenyati lafarraa liqii fuuteeti lafti liqii tiyya naa galchii jetteeni hin ceetee jaan. Egaa hin ceetee lafti galma jirti yoggaa gaggabdee ishiin dadhabde liqii tiyya galchii jettiini oduma ceetu
gaggabdee onnee cittee lafarratti lafti dhiiga fi cumaan irraa kafalattee jira. Odoo irraa liqeeffatte galatoomi jetteeni hanga dhugaa san galatoomitii beekaa bakkuma bulunaalaa jetteeni gurbentu wayduuti. Kanaafuu haqni hin qalata malee hin citu waan jedhaniif haqni badeenuu galee waan ta'eef baga gammadanii isin jaa. Ammallee homaa isin dandahin. Qeerrasa ta'a irra bu'a. Neenca ta'atti aadaa. Gola ta'atti jiga. Doobbii ta'a diina guba. Gaara ta'atti mul'adda. Bifa kalee jaarmiyaa waaqeffannaa ture sanitti deebisuudhaaf dhaloonni har'aa kun bakka kufee ka'ee galma isaa dhaabbachaa jira jechuudha. Inni kun kaayyoo jalqabaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa. Kaayyoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa warra haqa hojjetu, warra haqa Oromoo deebisuudhaaf ijaarame walta'e kan hundaa'e galmoota guutuu Oromiyaa irra jiru kana hunda jechuudha. Eessaanis ni eessaa kana mul'ata qabaachuu qabna, akeeka qabaachuu qabna, kaayyoo qabaachuu qabna. Achirraa ka'eet ijaaramee wal ta'ee akka warra keenya kaleessanitti akka warra abbaa Oromootti buluu danda'a jechuudha. Jaarmiyaan amantii biyya keenya keessatti biqile afaan biyya keenya lafee biyya keenya irratti lafa akaakota keenya irratti lafee akaakota keenya irratti ijaarame haqaa fi heera isaatiin ijaarame sun dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti bakka galmi hin jirretti namni galma hin qabnetti namni gattaa'ee dhaloota isaa baratee hin barsiifne jechuudhaaf haamilee hin qabu. Nus ni ibsu ni hiiknus jechuudha. Barnoota malee ni ijaaramu, beekumsaan malee ni ijaaramu dhalli namaa. Waaqeffannaan maal? Jaarmiyaan maal? Galmi maal? Ani maal? jedhee nama of dubbatuu fi baratee barsiisuu danda'u oomishuu qabna jechuudha. Akka biyyaatitti, akka aanaa kanaatitti, akka magaalaatitti, akka godinaatitti waaqeffannaadhaaf dhaloota Oromootiif nama baasuu qabaachuudha galmi tokko. Galma jedhamee kan ilaalamu. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa miseensi dhaabbatichaa bakka jiru kamittuu hojii amantii waaqeffannaa kan hojjetudha. Giddugalli giddugaleessaa teessoon isaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu galma amantii waaqeffannaa Malkaa Gafarsa Buraayyuu godhachuun sadaasa 19 bara 2006 walga'ee koree hojii raawwachuu muudatee hojii amantichaa ifatti eegale. Egaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadha giddugala 5 qaba. Giddugaloota 5 kana wajjiniin giddugaleessaallee akkuma giddugala tokkootti hundeeffamuu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti aanetti hundeeffamee jechuudha. Giddugalli giddugaleessaa bara 2006 hundaa'ee jechuudha. Yeroo hundaa'u kanas teessoo isaa giddugala kana magaalaa Buraayyuu galma amantii waaqeffannaa Malkaa Gafarsa Buraayyuu godhateetti hundaa'ee. Giddugalli kun sochii eegaleenis galmoota amantii waaqeffannaa sadarkaa giddugalichaatti babal'isuu fi barnoota amantii waaqeffannaa barsiisota leenjisuun hojii amantii waaqeffannaa sadarkaa giddugalichaatti gadi dhaabuuf karoora qabame irratti hubannoo walii kennuun ijaarsi hojii amantichaa si'aayinaan hojjetamuu itti fufe. Giddugalli giddugaleessaa sochii idileedhaan galmoota babal'isuu barnoota amantichaa bifa waliin gahinsaa fi waaltina barnootaa irratti barnoota amantichaa irratti barnoota galmoota biraan gahuu babal'ina barnootaa irratti jechuudha. Akkasuma immoo dabree ardaalee jiraa kabachiisuu ayyaanota amantii waaqeffannaa keessatti hirmaachuu akkasumas hawaasaaf waan fakkeenyummaa ta'uu sochiiwwan adda addaa akkuma duudhaa Oromootti sochii dinagdee keessatti sochii hawaasummaa keessatti waaqeffattoonni akka waaqeffattootaatti jechuudha shoora isaanii taphataa turanii. Qixuma kanaan giddugalli hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaa qubsuumni isaa Finfinnee hanga kibba lixa biyyattiitti akkasumas godina Jimmaa, godina Shawaa kibba lixaa fi godina Shawaa lixaa irratti hojii amantii waaqeffannaa kan gaggeessaa jiru yoo ta'u, giddugalli giddugaleessaadha. Uwwisni isaa magaalaa Finfinnee immoo silaa naannawa magaalaa Finfinneedhaa kan jiru har'a yeroo ammaa kana magaalaa Shaggar jedhamee kan beekamu kana guutusaa
bulchiinsa silaa shawaa lixaa, shawaa kibba lixaa, akkasumallee immoo bulchiinsa silaa godina Jimmaa haga uummata kibbaa keessa gahutti. Bal'ina kanaanis baay'ina galmoota 117 ol ta'an konyaalee 13 fi wiirtuu amantii waaqeffannaa 3 hundeessuu danda'eera. Galmoota 5 kana irraa ka'eeti har'a giddugala kana keessatti naannoo galmoota 117tu bifa walitti fufiinsa qabuun sagantaa amantii waaqeffannaa gaggeeffataa jira jechuudha. Koreen yeroo sadarkaa giddugalaatti jiruu fi kan ammaati wal bira qabnee gaafa ilaallu baay'ee garaagarummaa bal'aa jira. Kun immoo garaagarummaan kun guddina giddugala kana keessatti sochii galmoota babal'isuutiin wal qabatee dhuferraa maddee yeroo sanitti koree nama 5 ka qabu ture. Koreen ka jalqabaadha gaafa giddugalli hundaa'u. Ammaan kana giddugalli keenya wiirtuu amantii waaqeffannaadhaa 3 koonyaa amantii waaqeffannaa 13 kan qabuu fi baay'inni koree amma akka giddugalaatti jiru giddugalli sadarkaa caasaa bulchiinsatirraa kaasee jiru koreelee nama 27 wiirtuuleen illee nama 27 koonyaaleen 13 illee nama 27 kan qaban yoo ta'u waliigalatti koree qofa akka giddugala kanaatitti caasaa hojiitiif ka qabu naannoo nama 459 ka ta'u qabaa jechuudha. Galmoota banaman kana keessattis qajeelfamoota, heerota akkasumas barnoota amantii waaqeffannaa barsiisaa kan jirudha. Waliin gahinsa barnootaa keessatti barnoonni galmoota banaman keessatti baratamaa kan turee fi baratamaa kan jiru ta'uu isaati. Galmi otoo hin banamin durallee hubannoo barnootaa kennuudhaan akka galmi sun otoo hin hundeeffamin dura miseensonni jabina horatanii hubannoo barnootaa qabaatanii akka galma san hundeessan barnoota ni kenna. Giddugalli giddugaleessaa barnoota amantii waaqeffannaa hordoftoota amantichaa biraan ga'uuf sagantaa fi karoora dhaabbatichi qaburra dhaabbateef akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2008 wiirtuu barnoota malkaa gafarsa buraayyuutti hundeessuun bartoota amantii waaqeffannaa leenjisee bu'aa qabeessummaa guddaa argateera. Waliin gahinsi barnootaa kun akka milkaa'uuf giddugala kana keessatti jalqaba bara 2008 wiirtuu barnootaa tokko hundeessuudhaan galmoonni giddugala kana keessa jiran miseensota keessaa namoonni murtaa'e bakka bu'uudhaan leenjii barnootaa kennamaa ture jechuudha. Wiirtuun barnootaa kan jalqabaa sun magaalaa Buraayyuu galma malkaa gafarsa Buraayyuutti kennamaa ture. Barsiisonni bara kana wiirtuu barnoota galma gafarsa Buraayyuutti oomishaman kunis caalatti sochii giddugalichaa jabeessuun hanga xumura bara 2013 wiirtuu leenjii dabalataa 22 hundeessaniin giddugalichi barsiisota 831 oomishachuu danda'eera. Hanga bara 2013 akka biyya kanaatti wiirtuu barnootaa 22 banuudhaan barnoonni amantii waaqeffannaa wiirtuu barnootaa sana irratti kan kennamaa turedha jechuudha. Maaliif nama leenjee nama baratee galmoonni babal'inni isaanii saffisaan waan dabalaa turaniif galmoota babal'atan kana keessatti immoo waliin gahinsa barnootaaf walta'iinsa barnootaa bifa milkaa'aa ta'een raawwachuudhaaf humna namaa barnoota san baratee barbaachisa ture. Isa sana oomishuudhaaf immoo wiirtuulee barnootaa kanatti dhimma bahaa turre jechuudha. Hanga bara 2013 wiirtuu barnootaa 22 irra geenye turre barsiisota amantii waaqeffannaa 831 ol leenjisuun danda'amee jira jechuudha. Barnoonni amantii waaqeffannaa bakki itti kennamu galma warra abbaa Oromootti. Barsiisaan amantii waaqeffannaas nama amantii kana galmatti baratedha. Barnoonni amantii kanaa bakki inni itti kennamu galma jechuudha. Bakki sila amantiin kun itti barsiifamurre, bakki sagantaan amantii kanaatti gaggeeffamurre galma amantii waaqeffannaa jechuudha. Yeroo ammaa kanas barnoonni amantii waaqeffannaa hordoftootaa fi miseensota amantichaa hunda bira gahuun jijjiirama jecha hanga gochaatti kan fidedha. Akka dhugaa fi ilaalcha uummata Oromootti amantiin kalaqa dhala namaati yookaan immoo sagantaa sabaati. Kanaaf amantii waaqeffannaa tolfata sabaa Oromoo kan afaan Oromootiin kalaqamtedha.
Uummanni Oromoo jiruu fi jireenya isaa keessatti gatii fi walqixxummaa dhala namaa beekuun heera uumaa bu'uura godhachuun seerotaa fi duudhaa amantii waaqeffannaatii hanga gadaatti kan tolfatedha. Amantii waaqeffannaa amantii of ta'e malee na ta'e hin qabne kan anatu sii beekaa tiyya malee ta'een taatu fi tiyya fudhuu kee badaadha jedhu kan hin qabne yoo ta'u addunyaa tana irrattis dhalli namaa jaalalaan haqaan nagaan fayyaan akka miidhamaa fi badii malee waliin jiraachuu danda'aniif barnoota qajeelaa dhala namaa jiraachisu kan qabudha. Barnoonni amantii waaqeffannaa bifa kitaabaan ni jira moo hin jiru eenyurraa barattu haalli barnoota of ta'uu maal fakkaata kan jedhu irratti gaafii namoonni waaqeffataa hin taane kaasanidha. Kitaabni warra abbaa Oromoodha yookaan immoo kitaabni waaqeffataan itti fayyadamu maal jennaani kitaaba uumamaa kan mataa namaa kan. Giddugalicha keessatti maqaalee dur lafa hanga namaatti dhaloota keenyarraa mulqamee ture qorachuun bakka itti deebisuu fi jalqaba eessaa ka'uu gaali maqaan galmoota keenyaatu bu'uurarraa maqaa galmoota keenyaa galma malkaa akkasii galma odaa akkasii galma tulluu akkasii galma dirree akkasii waan jedhuuf kun bu'uurumarraa maqaa uummanni Oromoodhaa qabu lafa ulfoowwan uummanni Oromoodhaa kanas sagantaa sirnatti gaggeeffachaa ture san qorachuudhaan maqaalee galmoota keenyaatu sanirraa moggaanna. Sochii babal'ina amantii waaqeffannaa keessatti danqaa guddaan tokko lafa tajaajila galmaa fi ujubaa dhabuuti. Giddugala kana keessattis hordoftoonni amantii kanaa lafa awwaalchaa dhabuun rakkachaa turan. Nuti akka waaqeffattootaatti lafa awwaalchaas haa ta'u iddoo amantii keenyatti gaggeeffannu yeroo dheeraadhaaf lafa mootummaan nu kennee yookaan bitachuu dandeenye kan qabiyyee mataa keenyaa qabaannee itti waaqeffannu miti. Kireeffachuuf haalota rakkisuus ture jechuudha. Kireeffachuuf namoonni haqa keenya hubatanii dhugaa keenya dhaabbata amantii ta'uu hubatanii wayitan nu kireessanitti illee dabree namoonni sirreessin jedhee qaamonni lamaa sun yeroo itti namoota galma nu kireessanirraa holoodha sobaatan ta'uudhaan dhiibbaa garaa dhuunfaa hawaasummaa irratti godhuudhaan akka galmoota keenya galma keessaa nu baasan fa'aa yaalaa turuun yaadannoo yeroo dhiyoote jechuudha. Yaada jabaa ta'uu kana odoo wanta kanarra jiraatu naa dhiphachuu dadhabu itti miree dhaqaanatti dhaqaa namaan fudhata namaaf laafa. Guddoo ture kana jalaan ni baala jechuudhaan ammallee abdii qabna jechuudha. Qaamni mootummaas ni beeka. Gaafii keenya immoo obsa keenya ilaalee haqummaa keenya ilaalee akka nu deebisuullee ni abdannaa abdii guddoo qabna. Akkaataan silaa iddoo ujubaa fi iddoo galmaa kennuu dhabuu bal'inaan ni mul'ata jechuudha. Ammoo galmoonni keenya kan iddoo kana gaafatan faayidaa dhuunfaa biraatiif tokkollee osoo hin ta'in waan barbaachisuuf qofa gaafatu jechuudha. Magaalaa Jarassan keessatti hordoftoonni amantii keenya dabalaa dhufuurra kan ka'e manni kiraadhaan miseensota hordoftoota amantii waaqeffannaa kana madaalu argamuu dhabuurra kan ka'e lafuu ofii irratti mana bal'aa silaa sagantaan kun keessatti gaggeeffamuu danda'u horachuun barbaachisaa ta'ee waan irra jira. Danqaa ture kana bu'uura irraa furuuf gaggeessitoonni galmoota amantichaa sochii gaafii lafa cimsanii itti fufuun milkii gurguddaa argataniiru. Galmi tokko araddaa yookaan aanaa yookaan magaalaa tokkotti waggaa baname itti aansinee iddoo tajaajila ijaarsa galmaatii fi iddoo awwaalchaa hordoftoota amantii waaqeffannaa magaalaa saniitti yookaan aanaa saniitti fi ganda saniitti fi xalayaadhaan ni gaafanna. Xalaa saniin bakkeen itti iddoo galma waaqeffannaa arganneen jira. Bakkeen iddoo itti awwaalchaa argannes jira. Sochii kanaanis hanga ammaatti galmoonni baay'inaan 65 ta'an lafa tajaajila galmaa argatanii dhimma mataa isaanii ijaarrachuu caala hojii amantii waaqeffannaa kan jabeessanii fi galmoonni baay'inaan 25 ta'an ammoo iddoo ujubaa yookiin awwaalchas argatanii jiru. Ta'us lafti galmoonni tajaajila galmaatiif ta'ee ujubaatiif argatan kun sababa hawaasni hordofaa amantichaa saffisaan dabalaa jiruuf kan nu madaalu waan hin taaneef caalatti irratti hojjetamuu akka qabudha.
Waaqeffataan waa'ini koo uumaa tola malee kadhaa hin tolu jedhee beeka. Inni uumaa tola malee kadhaa hin tolu jecha hawaasni uummata Oromoo itti fayyadamudha jechuudha. Gaafuma si uumu laal waan takka irra osoo hin dogongorin sirreeffama biraa booda osoo hin tolchini gaafuma san tolchee uumaa adeemsa uumaa keessatti dogongorri hin jiru jedhee beekaa jira uummanni Oromoo. Amma wanni kadhaadhaan uumama irratti dabaltu hin jiru jedhee beekaa jira uummanni Oromoo. Kanaaf heera kadhaa hin qabu. Kadhumatu sirna isaa keessa hin jirre jireenya isaa keessa hin jirre jechuudha. Miseensonnii fi hordoftoonni amantii waaqeffannaas kadhaan osoo hin taane hojii hojjetanii milkii gurguddaa argatanii jiru. Yoo baranne yoo hojjanne tabba baanaayi beekumsa qabeenya keenyaan dhiftee furannaa iftarree saba keenyaaf birmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa ifiif mirkaneeffannaa. Kanaaf hordofaan amantii waaqeffannaa tokko of danda'ee akka namaatti jiraachuu fi hanga galma mataa isaa ijaarratee sagantaa isaa keessatti gaggeeffachuutti milkii guddaa gonfatee jira. Iddoo galma waaqeffannaa arganne irratti galma amantii waaqeffannaa ijaarraa biqiltuuwwan uumamaa lafa tanaa odaas ejersas gaattiraas kanneen immoo nyaataaf illee oolan avukaadoo paapayyaa akkasumas immoo buna waa fakkaatanii tajaajila garaagaraa kennan ni dhaabna. Bakka bakkatti immoo midhaan nyaatatillee ni qonna jechuudha. Akkasumas gama faayinaansiitiin dhaloonni walitti dhufuun hojii galii argamsiisuu danda'u hojjechaa dhaloonni dinagdeedhaan of danda'uu fi waan mara harka ormaa irraa eeguun akka hin barbaachisne beekee giddugala kana keessatti hojiin oomishaa fi waan dhaloonni boru irraa tajaajilamu lafa kaa'uuf hojjetamaa kan jirudha. Waaqeffattoonni wanni hundi gabaa argama jedhanii hin beekan jechuudha. Ilaalcha akkasirra hin qaban. Wantoonni ofii isaaniitii hojjechuu danda'an wantoota silaa akka biqiloota fuduraalee fi kuduraalee nyaataaf oolanii kana oddoo magaalaa keessatti akkaataa silaa hojjetanii itti fayyadamaa jirantu jira. Keessattuu immoo sochii bara hojii kurnaffaa yookiin immoo akka lakkoofsa Habashaatti yookiin Itoophiyaatti bara 2015 kana keessatti galmoonni amantii waaqeffannaa iddoon galmaa qaban baay'een fi bal'aan isaanii hojii misoomaa hojjechaa jiru jechuudha. Waan silaa bahanii gabaa bitatan galmuma keessatti oomishuun akka danda'amu arganii ammoo oomishatanis itti fayyadamaa jiru jechuudha. Namni jireenya jiraatu keessatti osoo hojjechuu danda'u kadhachuun cubbuudha. Uummanni Oromoo waan ofii hojjechuu danda'u irratti namas ta'ee waaqa hin kadhatu sirna isaa keessa isin qabu. Wanni laal namarree haa ta'u waaqa waan sila armaan dura jiru irratti waan ofii isaatii godhuu danda'u irratti kadhatu hin jiru jechuudha uummanni Oromoo. Kana waaqni duruma naa kenne amanii na danda'e naa kenne waan beekuuf irra deebi'ee waaqa kadhatee kana fiddu malee kana gootu malee jedhee guyyaan silaa kadhaadhaaf hojii dabarsuus hin jiru jechuudha. Guyyaa qabutti dhimma bahuudhaan hojii isaa hojjeta. Kadhachuun cubbuu akka ta'etti beekaa jira uummanni Oromoo. Kadhachuunti cubbuu akka ta'e hirbuu akka ta'e waan silaa dhaloota ofiitti dabarsitu yakka waan silaa immoo dhalchitu irratti cubbuu fiddu jedhee beekaa jechuudha. Adeemsa sagantaa kana lafa qabsiisuuf hojjetamaa ture keessatti akkuma milkiin gurguddaan jiru gufuulee fi mudannoon garagaraas dhaloonni kun kan argaa ture jira. Sochii amantii waaqeffannaa deemnee ijaaruu keessatti amantii kana dhabameera badeera bittinnaa'ee sadarkaa namoota dhuunfaa namoota tokko lamaatitti gola adda addaatti bifa adda addaatiin bifa bittinnaa ta'een giddugaleessummaa hin qabaanneen bittinnaa'ee jira waan ta'eef dhabameera jechuudha maqaasaa wallaallamee jira jechuudha. Qaamni kamiyyuu amantii waaqeffannaa amantii jedhee ilaalaan turre hin beeku jechuudha. Hin ajaa'ibaa jechuudha. Qixxaa amma gaggeeffamaa jiru kanaanii hin beekamu jechuudha. Irraanfatameera dagatameera jechuudha. Kanaaf waan kana deebisnee gadhaabuu keessatti namni waan hin beekne waan Oromoo aadaa Oromoo duudhaa Oromoo waan ta'eef maqaa adda addaa uummata Oromootti kennanii uummata Oromoo miidhaa waan turaniif aadaa isaa gachisiisaa waan turaniif duudhaa kana gachisiisaa waan turaniif ammas wanni sun nama keessaa bahuu didee darbee rakkooleen garaagaraa giddugala keenya keessatti ni mudata. Lammata shakkuurraa fa'aa kaka'e hiree silaa
waaqeffataan tokko argachuudha qabu akka hin arganne taasifamaa ture jechuudha qaama mootummaatiin. Dhiibbaa qaamni mootummaa aangoo da'oo godhachuudhaan ilaalcha waaqeffattoonni hin qabne itti maxxansuu maqaballeessii galmaa fi hordofaa amantichaa irraan ga'uu fi miseensota amantichaa sababa waaqeffataa ta'aniif hidhaatti guuruunis turee jira. Qaamni akka amantii waaqeffannaa hin babal'anneef dhiibbaa bakkoota tokko tokkotti erga mootummaan amantiileef kenne dhorkachuun waaqeffattoota hidhuu iddoo galmaaf awwaalchaa dhorkachuun fi iddoo tokko tokkotti ammoo gonkumaa amantii waaqeffannaa asitti hordofuun hin danda'amus jechuun hordoftoota amantichaa irratti dhiibbaa guddaan kan raawwatedha. Keessumattuu asaanaa kan akka galma jimmaati irratti akka giddugala keenyatti sirumaa waaqeffataa ta'uun hin danda'amu jedhanii haga galma dhorkuutitti ni ture. Dhaloonni keenyas kan dheerate jalaan hulluuqaa kan gabaabbate ammoo irraan utaalaa kaayyoo fi galma boruu isaa qofa ilaaluun as ga'ee jira. Tariitii nuyi wanni jennu gaafa jiraate qaamoleen dahoo aangoo ofii dahoo godhatanii ilaalcha siyaasaa waaqeffataan hin qabnellee hoo shakkiin illee kan jiraatu ta'e caasaa qabna, hooggansa qabna, galmi caasaa qaba, koonyeen caasaa qaba. Akkuma mana amantii kamitittuu laaluu dhabuudhaan siyaasatti dayeessuun ni jira. Nuyi wanni dhaabnuuf dhaabbanni keenya nuti wanni nu barsiifnu dhaabbata amantii ta'uudha. Yeroo garaagaraatti dhaabbata irraa kaasee karaa garaagaraatiin erga dabarsaa turre, xalaalee garaagaraallee galfataa turre. Yeroo galmoonni banamullee dhaabbata amantii ta'uu keenya osoo beekanu deebi'anii siyaasatti shakkuun nuyi akka giddugalaatti akka itti ilaallu namoonni amantii ofiitiif quuqqamuu irraa ka'e dhiibbaa boru namni hawaasni bal'aan gara waaqeffannaa nu jalaa deema jedhurraa waan madduufi waan kun nageenya hawaasni kun waliin qabuufillee dhiibbaa waan qabuuf hawaasa silaa achitti waaqeffataa ta'ee jiru sanii qaamni silaa biyya bulchullee gaafa ta'e dhiibbaa kana aangoo da'oo godhatee dhiibbaa godhuu sanirra wal mariitti yoo deemame gaariidha. Dhaloonni kun miidhame jedhee otoo iyyee hin maraatin tajaajila argatettis gammadee otoo fi wallaalin kaayyoo fi karoora sagantichaa dhugaa fi beekumsa barnoota heera warra abbaa Oromoo keessaa argateen 10 obsee 10 dhoksee fi 10 gorsee waan isaa deebisee ijaaruun egeree dhaloota keenya boruutiif galaa bara baraa guduunfuu danda'ee jira. Kun seennaadha shakkuma kun immoo dhiibbadha lachuu nu miidhee jira ammoo obsumaan barnootumaan akkuma nagummaa waaqeffannaa hubachiisuudhaan waan kana dhaloonni cichoominaan oofaa jira. Warra se'us warra beekee jibbus lachuufuu qoricha dawaadha malee miidhaan qabu jechuudha. Amantii waaqeffannaa dhala namaatiif dawaadha. Rakkoo furuudhaaf, hammeenya hambisuudhaaf fi beekumsii fi duudhaan amantii waaqeffannaa keessa jiru qabeenyaa guddaa dhala namaati. Ammattis ta'ee fuldurattis beekumsaa fi dhugaan sochoonee amantii keenya warra otoo hin hubatin ija biraan laalu yookaan dhageettii fi se'ennaadhaanis ta'ee kamittuu hanqaaquu keessa huba barbaadu yookaan bakka loon hin oolle dhoqqee barbaadu dhugaa jiru hubachiisaa haqaan jiraataa haqa dhaloota keenyaa ni dhaalchifna. Giddugalli giddugaleessaa hojiilee galmoota amantii waaqeffannaa babal'isuu fi barnoota amantichaa hawaasa keenya biraan ga'uutti hojii jirutti haalan kan gammadu yoo ta'u fuulduraafis of ta'uun karoora sagantaan jiruun ciminaan kan hojjetu yoo ta'u rakkoo fi gidiraa garaagaraa cichoominaan wal taanee darbuun hanga kana socho'uu keenyaaf ayyaantummaa warra abbaa Oromoo kan Booran Abbaarintoo guddaa galateeffanna. Akkasumas abboota keenya otoo dadhabnee hin jenne barnoota nu barsiisaa gorsa nu kennaa fi waan hunda nu hawwachiisaa akka as geenyuu fi fuuldura keenyallee akka agarru nu taasisan maanguddoo Dagalee Abdiisaa, Roobaa Waaqayyoo, Gammachiis Ittaanaa, Shifarraa Mangistuufaa guddaa yoo galateeffannu gaggeessitoonni fi barsiisonni keenyas hunduu baga wal qabaanne jenna. Waaqeffannaa sirna kanaati dhuftee haftee hin qabdu kan warra lafee lafa kanaati. Waaqeffannaa sirna kanaati dhuftee haftee hin qabdu kan warra lafee lafa kanaati. Uumaan bullaa lallawa heeraati dhugaan golaan teessu waaqa addunyaati. Uumaan bullaa lallawa heeraati dhugaan golaan teessu waaqa addunyaati. Jireenyi gurraachota addaa fi addunyaa isaatiin dhugu. Kanaaf aadaa fi duudhaa waaqeffannaa kan abboota keenyaa deebisnee ijaaraa jirru jajjabinaan hojjennee of taanee wal taanee akka abbaa waan keenya taanu gama hundaanuu qooda keenya haa baanu.